ጂኦግራፊ በአማርኛና በኦሮምኛ ክፍል 1 የ2016 ዓመተ ምህረት ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለ2017 ዓመተ ምህረት ተፈታኝ ተማሪዎች ቆርማ ተበረኩ መለማፊ ኩደጃ ወረምቶ ተበረኩ መለማፊ ኩደቶር ባዳፍ ጂኦ ለሰን 17 ቲዩቢዳን ሰብስክራይብ ጎቹን ቀየበና ከሰና ከጀል ቀብደን ገመንማን እስነፈር ጂኦ ለሰን 17 ቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥናታችሁን ከኛ ጋር እንድትጀምሩ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። Choose the correct answer from the given alternatives. ትክክለኛ መልስ የያዘውን በመምረጥ መልሱ። ጋፊ ዴቢስ ሪቀበቴ ፊለቹን ዴቢሳ። Question number 1. Which one of the following has widely been practiced as a climate change adaptation strategy in Ethiopia? በኢትዮጵያ የአየር ለውጥን ለመቀነስ የምንጠቀምበት አዳፕቴሽን ስትራቴጂ የትኛው ነው? ኢትዮጵያ keessatti jijjiirama qilleensaa xiqqeessuudhaaf adaptation strateejiin fayyadamnu kami? A. Electric car utilization. B. Tree plantation. C. Dam construction. D. Use of mass transportation. ተማሪዎች መልሳችሁ የሚሆነውን በመምረጥ ለብቻ ያዙት። በረቶት የሮስኒፍ ከነሜ ሰከንዲሽን keessatti qubee deebiin sirrii qabate jettan filachuun qabadha. ጂኦ ለሰን 17 ቲዩብ ለትውልዱ መጻኢ ዕድል የቆመ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ጂኦ ለሰን 17 ቲዩብን milkaa'ina egeree dhalootaadhaaf kan dhaabbate. Barattoota deebii keessan tree plantation kan jedhu biitti martanii deebiin keessan sirriidha. ተማሪዎች tree plantation የሚለውን ቢ ብላችሁ መርጣችኋል። ትክክል ናችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ደንን ማልማት አሁን ላይ የአየር ለውጡን ለመቀነስ የመሬት መንሸራተትንና የአፈር ጥርጊያን ለመቀነስ እየተጠቀምንበት ያለው ስትራቴጂ ነው። በረቶት የሮማ ሙኬወን ዳቡን ኢትዮጵያ keessatti jijjiirama qilleensaa dhiqama biyyee naannoo irratti dhufaniin xiqqeessuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Question number 2. Which statement describes the Kyoto Protocol adopted in 1997? kanneen armaan gaditti eeraman keessaa Kyoto Protocolii bara 1997 hojiirra oolmaa isaa jechi ibsu isa kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አረፍተ ነገሮች በ1997 የኪዮቶ ፕሮቶኮል ስራ ላይ መዋልን የሚገልጸው የቱ ነው? A. It was ratified by every nation of the world. B. The USA took the lead in ratifying the agreement. C. It was successful in reducing global greenhouse gases. D. It set compulsory goal to reduce greenhouse emission. I will give you 3 seconds. Try to answer 3 ሰከንዶችን ሰጣችኋለሁ። ለመመለስ ሞክሩ። ሰከንዲ ሰዲስኒፍ ከነሚራ ዴቢሱዳፍ ያላ። በጣም ጥሩ። ይሄ ምንድን ነው የምለው? ኪዮቶ ፕሮቶኮል በማንኛውም የዓለም ሀገራት የጸደቀ ነው። በማንኛውም የዓለም ሀገራት የጸደቀ አይደለም። ለምሳሌ እንደነ አሜሪካ የነበሩ ሀገራት በኪዮቶ ፕሮቶኮል መጽደቅ ላይ ውሳኔን ለመስጠት ወደኋላ ያፈገፈጉ ነበሩ። ስለዚህ መልስ አይሆንም። አን ብዮታ አዱኛ ሁንዱማቴን ከን ሚልካይዳ ጀዳ ከናፍ ብዮኒ አዱኛ ሁንዱምቱ ኪዮቶ ፕሮቶኮሊ 1997 milkeessuudhaaf qooda irratti hin qaban turan. Fakkeenyaadhaaf Ameerikaa USA yoo ilaaltan USA'n milkaa'ina Kyoto Protocol bara 1997 keessatti harka keessaa fudhattee turte. B. The USA took the lead in ratifying the agreement. USA በስምምነቱ መጽደቅ ላይ የአንበሳን ድርሻ ተወጥታለች ይላል። ኖ ልትሳተፍበትም ፍቃደኛ አልነበረችም ማለት ነው።
USA'n Kyoto Protocol ajandaa uumasaa bara 1997 dhiyaate irratti miseensummaadhaan itti fufuufiyyuu eeyyamamtuu hin turre. C. It was successfully in reducing global greenhouse gases. ይህም አይሆንም። ኩኒስ hin ta'u. So the correct answer is D. It sets a compulsory goal to reduce greenhouse emission. Question number 3. On which issues of climate change have the world leaders agreed? በየትኛው የክላይሜት መለወጥ ጉዳዮች ላይ የዓለም መሪዎች ተግባቡ? dhimmoota jijjiirama qilleensaa isa kamirratti hooggantootni addunyaa walii galanii? A. To reduce emission of greenhouse gases. የግሪንሃውስ ጋስ ልቀትን መቀነስ ላይ ጋሲ ግሪንሃውስ ጥቄሱ irratti. B. To penalize countries that depends on fossil fuels. C. To conduct social forestry activities. D. To encourage natural gas and fuel consumption. barattoota ሰከንዲ afur isiniif kennaa deebii keessan adda baasuun qabadhaa. ተማሪዎች 4 ሰከንድን ሰጣችኋለሁ። መልሳችሁን በመለየት ያዙ። በጣም ጥሩ ተማሪዎች። ኤ የግሪን ሃውስ ጋስን ልቀት መቀነስ ይላል። ቢ የከሰል ድንጋይ ላይ ዲፔንድ በመሆን በሚጠቀሙ ሀገራት ላይ ቅጣትን መጣል ይላል። ሲ ሶሻል ፎረስተሪ አክቲቪቲዎችን መተግበር። ዲ የተፈጥሮ ጋስና የከሰል ድንጋይ ፍጆታን ማበረታታት። ግሪን ሃውስ ጋሲ ጥቄሱ። ቢ biyyoota dhagaa cilee fayyadamuu irratti hundaa'aniin adabuu. Caan gocha sooshaal foorestarii gaggeessuu. Diin biyyoota gaasii uumamaa fi dhagaa cilee fayyadamaniin jajjabeessuu. Deebii sirriin reducing the emission of greenhouse gases kan jedhu ta'a. Biyyoonni addunyaa haala itti ግሪንሃውስ ጋሲ ጥቄስን irratti walii galani የዓለም መንግስታት የተስማሙት በግሪንሃውስ ጋዝ ልቀት መቀነስ ላይ ነው። Question number 4. Which one describes the concept of sustainable development? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የትኛው አረፍተ ነገር የሰስቴናብል ዴቨሎፕመንትን ጽንሰ ሀሳብ ይገልጻል? kanneen armaan gaditti eeraman keessaa yaadrimee sustainable development kan ibsu kami? A. A male controlled socio-economic development. B. Prioritizing good governance regardless of economic development. C. Improving human welfare at the expense of the environment. D. Realizing environmental friendly socio-economic development. ተማሪዎች መልሳችሁ የትኛው እንደሆነ ቀድማችሁ በማንበብ ለብቻ እንድትይዙ ጋብዛችኋለሁ። barattoota waliin hojjechaa akka deemnuuf deebiin keessan kam akka ta'e qubaatti akka qabattaniidhaaf sekondii 5 isiniif kennaa. isinis qayyabannaa keessan akka cimtaniidhaaf gamanumaan isin affeera. kun GO lesson 17 tiዩቢidha. GO lesson 17 tiዩቢin milkoomina egeree dhalatootaadhaaf kan hojjetu ይህ GO lesson 17 tiዩብ ነው። GO lesson 17 tiዩብ የትውልዱን መጻኢ ዕድል ለማረጋገጥ የቆመ ነው። GO lesson 17 tiዩብን ሳብስክራይብ ለማድረግ አትዘናጉ። GO lesson 17 tiዩቢidhaan ሳብስክራይብ gochuu hin dagatinaa. በጣም ጥሩ የሰስቴናብል ዲቨሎፕመንትን ጽንሰ ሀሳብ የገለጸው የቱ ነው? ኤ በወንዶች ቁጥጥር ስር የሚውል የሶሾ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ጉዲና ሀዋስ ዲነግዴ dhiirota irratti hundaa'ee. ቢ ከኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ባሻገር ለጉድ ጎቨርናንስ ብቻ ቅድሚያ መስጠት። ሲ አካባቢን በመጉዳት የሰዎችን ደህንነት ማሻሻል ናኖ ሚidhuudhaan fooyya'insa fayyummaa namootaa irratti hojjechuu jedha.
D. Walitti dhufeenya naannoo fi guddina hawaas dinagdee dhugoomsuu ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊ እድገቶችን ከአካባቢ እድገት ጋር ማረጋገጥ። መልስም የሆነው ይህ ነው። ዴቢ ቀንተኡ ዲደ። Question number 5. Which of the following is categorized as non-renewable resources? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በማይታደሰው ኃይል ውስጥ የሚካተተው የቱ ነው? kanneen armaan gadiitti eeraman keessaa annisaa hin haaromnetti kan qoodamu kami? A. soil afar biyyoo B. air ayyar qilleensa C. coal የከሰል ድንጋይ ጠጋ ጭሌ D. solar energy ተማሪዎች መልሳችሁን ሲ እንደምትሉ አልጠራጠርም። በረቶት ዴቢ ኬሰን ጫ akkasiin jettan hin shakku. Kanaaf kan hin haaromne nan riinowaabilii kan ta'e caadhaa kool jechuudha. Dhagaa cilee የከሰል ድንጋይ ከማይታደሱት ኢነርጂ የሚካተት ነው። Question number 6. What is the main cause of conflict over natural resource such as the river Nile? በተፈጥሮ ሀብት ላይ ለግጭት ምክንያት የሚሆነው የቱ ነው? walitti bu'iinsa qabeenya uumamaa kanneen akka laga naayilii irratti sababa kan ta'u kami? A. legal B. social C. administrative D. political ተማሪዎች መልሳችሁን ለብቻ እንድትይዙ 2 ሰከንድ በሰጣችኋለሁ። በረቶት ዴቢ ኬሰን አደት akka qabataniif ሰከንዲ ለመስኒif kenna. በጣም ጥሩ ባዬ ጋሪድ ዴቢ ኬሰን ፖለቲካል ዩኪን ፖለቲካል ነው ካላችሁ መልሳችሁ ትክክል ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። Question number 7. Which one of the following plays a decisive role to govern natural resource sustainability? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት የተፈጥሮ ሀብትን በቀጣይነት ለማስተዳደር የሚውለው የቱ ነው? kanneen armaan gadiitti eeraman keessaa qabeenya uumamaa sirnaan walitti fufinsaan hoogganuuf kan fayyadu kami? A. encouraging indigenous resource management system B. prioritizing the participation of males in resource management C. fostering top-down decision-making in resource management D. giving exclusive right to the government in managing resources. 4 ሰከንዶች ተሰጥቷችኋል። መልሶቻችሁን ለብቻ ያዙ። ሰከንዲ አፉር isiniif kenninaa deebii keessan qofaatti qabachuun qayyabadha. ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ በጣም ጥሩ ባዬ ጋሪ ኤም አልጀዳ ኤ ምንድን ነው የምለው? አገር በቀል የተፈጥሮ ሀብት የምናስተዳድርባቸውን ዘዴዎች ማጠናከር በርማትሌ ብየ ኬሳ ኢቲ ቀቤኛ ኡመማ ሆገኑ ደንዴኙ ጀጀቤሱ ቢ የወንዶችን ተሳትፎ በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ላይ ቅድሚያ መስጠት ገንሰ dhiiroታ ቀቤኛ ኡመማ irratti isaan qaban hidhaaf dursa kennuu jedha. Qabeenya uumamaatti dhiyeenya kan qabu dhiirota caalaa shamarrani. Kanaaf shamarraniidhaaf dursi osoo kennamee gaarummaa qabaataa jechuudha. Dhiira caalaa deebiin ta'u ሲ በተፈጥሮ ሀብት ማስተዳደር ላይ ከላይ ወደ ታች ያሉ ተዋረዶችን በመከተል ውሳኔን መስጠት። ከታች ወደ ላይ ነው መሆን ያለበት፣ ከህዝቡ ወደ መንግስት። ኩኑንሰ ኤጉምሰ ቀቤኛ ኡመማ እረት ቀጀልቶ ጋረራ ገረ ጀላatti jiran murtoo qaama mootummaa gubbaa gara gadii jiraniin
durfamuu jedha. D. Giving exclusive rights to the government. Mootummaadhaaf mirga aangoo kennuun akka inni qabeenya naannoo hoogganu gochuu. አብላጫውን መብት ለመንግስት በመስጠት መንግስት እንዲያስተዳድር ማድረግ። መልስ የሚሆነው የሀገር በቀል የተፈጥሮ ሀብት የምናስተዳድርባቸውን እውቀቶቻችንን ማጎልበት ማጠናከር የሚለው መልስ ይሆናል። encouraging indigenous resource management kan jedhu deebii ta'a. So the answer is A. Question number 8. What is the main characteristics of indigenous conflict resolution practices in Ethiopia? A. It possesses lengthy process to bring about reconciliation. B. The issue is concluded in reconciliation and harmony. C. Pastoralists use identical resolution mechanisms. D. Most of them are mainly based on written laws. Waa'ee hiikaa walitti bu'iinsa namootaa karaa beekumsa biyya keessaa ta'u ilaalchisee sirrii kan ta'e isa kan ግጭትን ለመፍታት ከሚደረገው የሀገር በቀል ሂደቶች ትክክል የሚሆነው the issue is concluded in reconciliation and harmony የሚለው kan jedhu ta'a jechuudha. Sababni isaas ምክንያቱም lengthy process to bring about reconciliation is not about the indigenous, it is about the formal court. waa'ee ኮርtii ilaallata mana murtii irratti murtoon daddafee hin kennamu, ጊዜን የሚፈጅ ነው፣ ውሳኔ ቶሎ የማይሰጥበት ሂደት በዘመናዊው ፍርድ ቤት ነው። ከናፍ ኢንዲጂነሲን ta'u jechuudha. ኢንዲጂነስ አይሆንም። ሲ ፓስቶራሊስትስ ዩዝ አይደንቲካል ሪሶርስ ሬዞሉሽን ሜካኒዝም። ትክፈቴ ቡላን አርብቶ አደሮች ቤትም የኢትዮጵያ ክፍሎች ተመሳሳይ የሆነ ግጭት የመፍታት ሂደቶች አይኖራቸውም፣ ግን የየራሳቸው የሆነ ግጭት የሚፈቱበት ዘዴ አላቸው። karaa itti walitti bu'iinsa hiikkatan qabu jechuudha. D. Most of them are mainly based on written laws. No, they are unwritten. barreeffamaan osoo hin ta'in afaaniin darbii darbuudhaan kan ittiin bulanidha jechuudha. The answer is reconciliation and harmony. waliigaltee atattamaa fiduu keessatti haaloo balleessuudhaan murtoo walqixaa kennuudhaan kan adeemsifamudha jechuudha. ቂም በቀል ማምጣት በማይችለው መልኩ ስምምነትን፣ ህብረትን፣ እርቅን ማድረግ ነው ማለት ነው። the correct answer B. Question number 9. Which one of the following geographic study is addressed by the topical approach? A. Studying economic activities and the climatic condition of Ethiopia. B. Investigating the spatial distribution of rainfall at the world. C. Identifying the major characteristics of African countries. D. Studying the physical characteristics of the Rift Valley of Ethiopia. Topical geography focuses on studying a particular or theme of different topics of the world. So, investigating the spatial distribution of rainfall at the world is the correct answer. deebii sirrii kan ta'u B ta'a jechuudha. ትክክለኛ መልስ የሚሆነው investigating spatial distribution of rainfall at the world ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ሁኔታዎችን የሚያጠና specific theme of the world. So the answer is B. Question number 10. Which one of the following states about applied geography? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አፕላይድ ጂኦግራፊን የሚገልጸው የትኛው ነው? ከነነ ለማንገድ ይጤረመን ኬሳ አፕላይድ ጂኦግራፊ ስሪት ካን ኢብሴ ኢሳካሚ A. It focuses on statistical techniques in geographical research. B. It solves geographic problems primarily using qualitative techniques. C. It employs geographic knowledge to solve socio-economic problems. D. It emphasizes on developing mathematical equations and models. Let me give you 4 seconds. 4 ሰከንዶችን ስንት
በጣም ጥሩ ባየ ጋሪ ነው። አፕላይድ ጂኦግራፊ ትኩረት የሚሰጠው it employs geographic knowledge to solve socio-economic development. C kan jedhu ta'a jechuudha. Question number 11. What is the common area of study between geography and sociology? የጂኦግራፊ እና የሶሺዮሎጂ የጋራ ጥናት የሆነው የቱ ነው? ቀየበና ወሎ ጂኦግራፊ ፊ ሶሺዮሎጂ kan ta'e kami? A. Distribution and the growth of the population. B. Expansion of urban areas and the cities. C. Past economic activities of the society. D. Distribution and interaction of cultures. በረቶት ተማሪዎች የጂኦግራፊ እና የሶሺዮሎጂ የጋራ ጥናት የሆነው ዲ ነው። ወልቲ ዱፌኛ ቀየበና ጂኦግራፊ ፊ ሶሺዮሎጂ kan ta'e daadha distribution and interaction of culture. Question number 12. Which kind of town serves as a center of financial services? A. Commercial town. B. Market town. C. Mining town. D. Industrial town. ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። በጣም ጥሩ ባየ ጋሪ ነው። Commercial town typically serves for banking, insurance እንደዚ ላይክ እንደነ ኢንሹራንስ ባንኪንግ አይነት ላሉ ጉዳዮች ማሳለጫ ነው ኮሜርሻል ታውን። ኮሜርሻል ታውኒን ፋይናንሻል ሰርቪሲ ከኔን akka baankingii, investimentii, inshuraansii fi kanaaf kan kana fakkaataniidhaaf oola. deebii kan ta'u aadha መልስ የሚሆነው ነው ማለት ነው። question number 13. Which statement describes the size of Africa? የአፍሪካን መጠን የሚገልጸው አረፍተ ነገር የቱ ነው? መምጣ አፍሪካ ሂምኒ ኢብሱ isa kami? A. It is about 2/3 of the South America. B. It is larger than Europe and America put together. C. It is the largest continent of the world. D. It covers about 1/4 of the world's area. ተማሪዎች ትክክለኛ መልስ የሚሆነው የትኛው ይመስላችኋል? መልሳችሁን በመለየት ለብቻ እንድትይዙ 4 ሰከንዶችን እንሰጣችኋለሁ። በረቶት deebii sirrii kan ta'u isa kam isinitti fakkaata? deebii keessan qubatti akka qabattaniidhaaf sakandii 4 isiniif kenna. baay'ee gaariidha. deebii sirriin hima it is larger than Europe and America put together jedhu ta'a. መልስ የሚሆነው it is larger than Europe and America put together የሚለው ይሆናል ቢ ማለት ነው። kan jechuun Afrikaan bal'inaan Awurooppaas ni caalti akkasumas walitti ida'ama Ameerikaa kaabaa fi Ameerikaa kibbaas ni caalti jechuudha. አፍሪካ ከአውሮፓ ስፋት ትበልጣለች እንዲሁም የሰሜንና የደቡብ አሜሪካን ስፋት ትበልጣለች። question number 14. What makes the regions of Africa similar from the socio-economic and geographical points of view? A. There is a strong political integration among the regions. B. In such region, about 2/3 of the population lives in urban areas. C. Each region has direct access to the sea. D. They depend mainly on mechanized agriculture. ተማሪዎች በመሰረቱ ይህ ጥያቄ ኤግዛክት የሆነ ትክክለኛ የሆነ መልስ የለውም። በረቶት ቡኡሩማ ኢራ ጋፊን ኩዳ አርፈፋ ኩን deebii kallattiidhaan sirrii ta'e hin qabu. ግን ለመመለስ ይሆን ዘንድ there is a strong political integration among the regions የሚለው የአፍሪካ ህብረት ስላለ ብቻ እሱ ይሆናል ብለን በጥግግት የምንመርጠው ይሆናል።
dhaabbata gamtaa Afrikaa sirna siyaasaa isaanii keessatti waan qabaniidhaaf walitti dhufeenya siyaasa cimaa qabu jennee dirqabaan yoo deebisne haa ta'a malee deebii sirrii 100% ta'u hin jiru jechuudha. So the answer is relatively A. Question number 15. What is the major geological event that occurred during the Cenozoic era in Africa? በሲኖዞይክ ኢራ በአፍሪካ ውስጥ የተከሰተው ጂኦሎጂካል ክስተት የትኛው ነው? አፍሪካ keessatti yeroo ሲኖዞይክ ኢራ ta'iin ji'ooloojii ta'e isa kami? A. The split of supercontinent Pangaea. B. The recording of a series of denudation and peneplanation. C. The formation of crystalline basement complex rock. D. The formation of present landscape of Africa. ተማሪዎች ትክክለኛ መልስ የሚሆንላችሁ የትኛው ነው? ይህ ጥያቄ ከዚህም በፊት ጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ ለ2016 ተፈታኞች ብሎ የለቀቃቸውን እንደገና ቪዲዮዎችን በማሰስ ማግኘት ትችላላችሁ። Gaaffiin kun gaaffii barattoota bara 2016tti qormaata biyyaalessaa qoramuudhaaf jecha viidiyoowwan GO Lesson 17 tiubiin gadhiisaa ture keessaa kallattiidhaan kan dhufedha. Isinis viidiyoowwan sana ilaaluun qormaata keessan bara 2017dhaaf akka qophooftan gamanumaan isin affeera. Deebii keenya kan ta'u Didha. መልስ የሚሆነን ዲ ነው። The formation of the present landscape of Africa is the major event of Cenozoic eras. Question number 16. Which typical relief feature is more dominantly found in Africa than Europe? Haalataa'umsa lafaa armaan gadii keessaa baay'inaan Awurooppaa caalaa Afrikaa keessatti kan argamu kan ከአውሮፓ ይልቅ በአፍሪካ ውስጥ በብዛት የሚገኘው የመሬት አቀማመጥ የቱ ነው? ኤ ሂልስ፣ ቢ ማውንቴንስ፣ ሲ ፕላቶስ፣ ዲ ፕሌንስ። ተማሪዎች መልሳችሁን ለብቻ በመያዝ እንድትሞክሩ ጋብዛችኋለሁ። ዴቢ ኬሰን ቆፋት ቀበቹudhaan akka yaaltaniidhaaf nan isin affeera. Barattoota deebii keessanii si ፕላቶ jettaniittu si ፕላቶ ብላችኋል። ትክክል ናችሁ። The answer is Platos. Let's see the following table. Here አፍሪካ ማውንቴንስ ተራራዎች በአፍሪካ ውስጥ 4% ሲሆኑ በአውሮፓ ውስጥ 25። ለዚህ አውሮፓ በተራራማነቷ ከአፍሪካ ትበልጣለች ማለት ነው። በፕላቶ ስናይ አፍሪካ 71 አውሮፓም moo ilaal 8 kanaaf Afrikaan pilaatoowwaniin Awurooppaarra ni caaltii jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya sirriin pilaatoo caa kan jedhu sirriidha jechuudha. Question number 17. What is the effect of latitude on ecosystem diversity? Ecosystem diversity A decreases gradually when we travel from equator to tundra. B remains similar wherever we go mainly due to the effects of latitude. C decreases from the poles towards the equator. D increases as we go from the equator to the poles. ተማሪዎች 4 ሰከንድ ሰጣችኋለሁ። መልሳችሁን ለመመለስ ሞክሩ። Barattoota ሰከንdii 4 isiniif kennaa deebii keessan deebisuuf sirriitti yaalaa. ጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ የትውልዱን መጻኢ ዕድል ለማረጋገጥ የሚሰራ የዩቱብ ቻናል ነው። ከዚህም በፊት ከተለቀቁ ቪዲዮዎች ከ75 በላይ የሚሆኑ የጂኦ ሌሰን 17 ቪዲዮዎች በ2016 ለተማሪዎች ከ75 በላይ የሚሆኑ ጥያቄዎችን ሰርቶ ጥያቄዎቹም በፈተናዎቻቸው ላይ መጥተዋል። እናንተም ተማሪዎች የተለቀቁ ቪዲዮዎችን
እንደገና በመጎብኘት ለፈተናችሁ እንድትዘጋጁ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮowwan bara 2016 ji'oolessa 17 tiyuubiin barattootaaf hojjetaman keessaa gaaffii 75 ol qormaata biyyaalessaa irratti kan dhufan yoo ta'u, isinis qormaata keessan bara 2017dhaaf viidiyoowwan kana irra deebitanii ilaaltanii qayyabachuun milkoomina keessan akka dhugoomfattan ji'oolessa 17 tiyuubiin isin affeera. በጣም ጥሩ deebii sirrii kan ta'u isa kami? A is the correct answer. ትክክለኛ መልስ የሚሆነው A ነው። As we move from the equator to tundra, ecosystem is becomes decreases. Why? Tundra region is extremely colder. tundra region የምንለው በጣም ከመጠን በላይ ቀዝቃዛማ በበረዶ የተሸፈነ ስለሆነ ኢኮሲስተም ከኢኩዌተር ወደ ቱንድራ እየወጣን ስንሄድ እየቀነሰ ይመጣል። ኢኮሲስተሚን ኢኩዌተር ይራ ገረ ቱንድራatti yeroo deemnu hir'achaa deemaa kan jedhu deebii sirriidha. Question number 18. Which physical factor positively influences the distribution of human population? የትኛው የተፈጥሮ የህዝቡን ስርጭት በፖዘቲቭ ተጽዕኖ ያሳድርበታል? sababa uumamaa armaan gadii keessaa faffaca'insa uummataatti karaa pozitiivii ta'een dhiibbaa kan qabu kami? A. High relief with very high humidity. B. High natural resource of human population. C. Optimum temperature and rainfall. D. Expansion of industrial development. በጣም ጥሩ። The answer is optimum temperature and rainfall. C. Question number 19. Which statement refers to the trends of population growth of the world? የዓለምን ህዝብ እድገት አስመልክቶ ትክክለኛ የሆነው የቱ ነው? haala guddina lakkoofsa uummataa addunyaa ilaalchisee sirrii kan ta'e isa kami? A. Population growth has been constantly increasing since 5000 BC because of economic diversification. B. Rapid population growth was recorded for the first time when humans started to domesticate animals. C. Population growth was quite low before 5000 BC, mainly because of war and the use of contraceptive. D. The total number of human population was about 4 billion at the beginning of 1900s. viidiyoowwan ji'oolessan 17 tiyuubii irraa gadhiifaman ilaaluun milkoomina keessan akka barattoota bara 2016tti akka dhugoomfattan ji'oolessan 17 tiyuubiin isin affeera. በጂኦለሰን 17 ቲዩብ የተለቀቁ ቪዲዮዎችን በመመልከትና ትምህርታችሁን በማጥናት እንደ 2016ቱ ተማሪዎች በትምህርታችሁ ስኬታችሁን እንድታረጋግጡ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። Okay, the answer is rapid population growth was recorded for the first time when the human started to domesticate animals. ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመር መታየት የጀመረው በመጀመሪያዎቹ የሰው ልጆች እንስሳትን አላምደው ማርባት በጀመሩና ምግብን በአግባቡ ማግኘት ከጀመሩ በኋላ ነው። lakkoofsi ilma namaa dachee irratti dabaluu kan inni jalqabe erga ilmi namaa bineeldota madaqsuudhaan nyaata argachuu jalqabee booda. kanaaf deebii kan ta'u መልስ የሚሆነው ቢ ነው። Question number 20. Which one of the following describes the level of urbanization in the world? A. Europe has
second highest percentage of urban population. B. Japan has the highest percentage of urban population. C. Developing regions have higher urban population than the world's average. D. Africa has the higher urban population than other developing countries. The answer is A. Europe has the second highest percentage of urban population. chaanaalii keessan Geolesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ። Geolesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu